lakkoofsi dhumaa duubatti lakkaa'uu kan jalqabe yoo ta'u addunyaan abiddanii koraa jalaa miliquuf sa'aatii 24 hin guunne eeguuf dirqamteetti. Galgala kana pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirootokoolii hunda cabsuun kallattiin doorsisanii turkii basaasaa addunyaa laamshesse kennaniiru. Waraanni dhoksaa dukkana keessa socho'aa yeroo jirutti pireezidaantichi murtii isaa ifatti labseera. Filannoon Iraan qabdu guutuudha jechuun yookaan guutumatti minjaala irratti harka kennachuu yookaan seenaa dhala namaa keessatti haleellaa waraanaa balaa guddaa geessisuu fudhachuudha jedheera. Gabaasni Dho'aan Aksoos baase Waashingtan irraa gara holqa Teeraanitti dambalii ariifataa dabarseera. Halkan edaa gaazexeessitoota basaasaa waliin kan dubbatan Doonaald Tiraamp waliigaltee mallatteessuu fi boombii gadhiisuuf parsantaa 50-50 akka ta'e labseera. Tiraamp kaameeraa keessa ilaaluun doorsisa sodaachisaa dubbateera. Iraan waliigalteef harka kennachuu qabdi yookiin fanjii akka bakakkaatti roobsuuf jirra jedheera. Tiraamp yeroon xumuraa guutuun dilbataa irraa akka ta'e ibsuun itti aanaa pireezidaantii JD Vance Yaared Kushnerii fi Steve Witkoff waliin kutaa nageenya olaanaa qabu keessatti balbala cufachuun deebii dhumaa Iraan kennite gamaggamaa akka turanis himameera. Pireezidaantichi boo'icha dhumaas akkas jechuun boo'eera. Wanta lama keessaa tokkotu ta'a yookaan seenaa dhala namaa keessatti haala hin beekamneen isaan rukunna yookaan ammoo waliigaltee mallatteessuuf jirra jedheera. Manneen maree waraanaa Ameerikaa qoqqoodamu furtuun Niikolaas sadeen minjaala irra taa'aniiru. Tiraamp ammoo haga boruu ganamaatti qawwee harkisuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Iraan mariin dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 turu milkaa'uu baatus humnoonni waraanaa isaanii qophii lolaa guutuu olaanaa keessa akka jiran ifatti labsiteetti. Doonaald Tiraamp yookiin mootummaan Israa'el shallaggii dogoggoraa tokko yoo godhan battalumatti tooftaa waraanaa haaraa hojiirra akka oolchan akeekkachiisaniiru. Tiraamp rukuttaa isa dhumaa yeroo qopheessu lolli dippiloomaasii kanaan dura haalaan argamnee fi dhiphina garmalee qabuun magaalaa guddoo Teheraan keessatti dhooheera. Ejeensiin Anadoolu jiilli sadarkaa olaanaa Paakistaan, Kuwataarii fi kan Iraan kutaalee waraanaa tattamaa Teheraan keessatti qabamuun waliigaltee yeroo qalamaa addunyaa dhaabuuf godhame xumuruuf ariifachaa akka turan saaxileera. Taphataan Paakistaan sadarkaa olaanaa qabu Fiildi Maarshaal Asiim Muniir waltajjii addunyaa argateera. Maddeen basaasaa akka mul'isanitti Muniir Teheraan keessa taa'uu yoo xiqqaate sa'aatii 24 darban keessatti yeroo baay'ee mariisistoota Ameerikaa fi itti aanaa pireezidaantii JD Vance dhoksaan bilbilaan haasofsiiseera. Dippiloomaatonni Paakistaanii fi Kuwataar ulfaatina isaanii guutuu abiddatti darbachaa jiru. Yeroon xumuraa halkan kana osoo hin xumuramin dura sanada waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti dirqisiisuuf yaalaa jirus jedhameera. Mariin kun maaliif qarqara qilee dhaabbate kan jedhuuf sababni isaa wiirtuu falmichaa waa'ee lubbuun jiraachuu sabootaa akka ta'e himameera. Sanadoonni miliqanii ba'an akka mul'isanitti Waashingtan Iraan Strait of Hormuz guutumatti akka bantu waraqaa irratti osoo hin gogin dura yuuraaneemii ishee baay'ee badhaadhina qabu dabarsitee akka kennitu mirkaneessaa qabatamaa fi qabatamaa gaafachaa jirti jedhameera. Garuu Teheraan ejjennoo sibiilaa qabattee dhaabbatteetti. Mariisisaa olaanaan Iraan Mohammad Baagaarii Qalaabaa fi dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baagaahii dhimmoonni tarsiimoo gurguddoon kun marii marsaa lammaffaa qofa irratti akka mari'atamu cimsanii dubbataniiru. Kana mannaa gaaffiiwwan gurguddoo kanneen akka qoqqobbii idil addunyaa kaasu qabeenya Iraan qabame kan biliyoonaan lakkaa'amu gadhiisuu fi beenyaa waraanaa doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu akka kaffalamu gaafataniiru. Addunyaan seenaa ammayyaa dhala namaa keessatti sa'aatii balaa guddaa qabu keessa seenteetti. Sa'aatiin dhumee jira, aarri ol ka'aa jira, meeshaalee waraanaa olaanoon balaa addunyaa maraaf qophaa'aniiru. Seerri dirree waraanaa durii kan hin cabne barumsa tokko barsiiseera. Waraanni yeroo nagaatti billaasaa qaratee dabarsu diinni yeroo deebi'u hin sodaatu jechuun. Galgala kana ajajaan humna waraanaa Iraan boombii kallattiin gara Waayit Haawusitti ergeera. Addunyaan dhukaasa dhaabuun kun nagaadhaaf akka ta'e osoo amantu Teheraan garuu reefu dhugaa sodaachisaa tokko ifa gooteetti. Ajajni mallattaa'eera, gamtaan naannoo guddaan jijjiirameera. Addunyaanis waliigaltee seena qabeessa yookiin waraana guuturraa daqiiqaa muraasa qofa fagaattee akka jirtu ibseera. Odeeffannoo dhoohaa toora ittisaa addunyaa raasaa jiru keessatti walga'iin hatattamaa gatii guddaa qabu godhameera. Marii gara galgalaa Teheraan keessatti gaggeeffameen afyaa'iin paarlaamaa humna guddaa qabuu fi mariisisaa olaanaan Iraan Mohammad Baagaarii Qalaabaaf hoogganaa waraanaa Paakistaan Jeneraal Asiim Muniir waliin wal dura dhaabbateera. Qalaabaaf irra dibaa tokko malee akeekkachiisa lafee dugdaa cabsu kallattiin Doonaald Tiraampiif kenneera. Mariisisaa olaanaan kun akka jedhutti humnoonni waraanaa Iraan yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti fayyadamuun guutumatti maashinii waraanaa guutuu deebisanii ijaaruu fi ammayyeessuu isaanii ifa godheera. Qalaabaaf murtii gara jabeessa warra dhiyaaf kenneen Doonaald Tiraamp gowwummaa yoo socho'ee fi waraana deebisee yoo jalqabe deebiin Iraan guyyaa jalqabaa kennitu waraana kana dura caalaa dachaa 10 akka caccabsu hadhaawaa fi kan nama gaddisiisu akka ta'u ifatti ibseera.
yeroo wal fakkaatutti hiriira Admiiraal Habiibollaa Saariim itti aanaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Iraaq waraanni humna weerartuu kamiyyuu dhiiga dhaabuuf guutumatti qophaa'uu isaa beeksiseera. Waraanni guutuun karra Si'ool gadhiisuuf ajaja qofa eeggachaa akka jirus ibseera. Iraan sibiila ishee yeroo qarattu rifaatuun galma Waashingten guutumatti qabateera. Reuters reefu guddina ji'oopolitikaa caccabaa jiru mirkaneesseera. Tiraamp bulchitoota guutuu baha giddu galeessa fi kibba Eeshiyaa doorsisuu jalqabaniiru. Saawudii Arabiyaa, Kwaatar, UAE, Masrii, Turkii fi Paakistaan waliin bilbila hatattamaa kanaan dura hin argamne taasisaniiru. Waashingten kaardii ishee isa dhumaa kaasaa kan jirtu yoo ta'u, Tiraamp osoo samiinnoo hin dura naannoo guutuu cufuuf yaalaa jirus jedhameera. Michoonni isaanii filannoo isa dhumaa sibiila Ameerikaa duuba hiriiru yookiin bahii giddu galeessaa abidda Iraan yeroo gubatu ilaaluu qofas jedhameera. Garuu dambaliin rifaas isaan kallattiin Hindiirraa kan dhufe yoo ta'u, Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo reefu boombii guddaa gaazexeessitoota idil addunyaa irratti darbateera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo mariin qarqara qileerraa akka dhaabbate addunyaaf labseera. Iraan galgala kana daftee waliigaltee seena qabeessa fudhachuu akka qabdu yookiin immoo carraa murteessaa akka qabdu ibseera. Yaa ta'u malee Ameerikaan qawwee minjaalarra kaa'uun mari'achaa jirti. Ruubiyoon Doonaald Tiraamp haleellaa xiyyaara balaa hamaa qabu deebisee jalqabu akka oolle ifa godhaniiru. Ameerikaan gaafii gara jabeessa kan hin jijjiiramne dhiyeessuun Iraan yuuraaneemii ishee baay'ee badhaadhina qabu guutumatti dabarsitee kennuufi battalumatti karra Strait of Hormuz doonii waraana warra dhiyaaf banuu qabdi jetteetti. Maarko Ruubiyoon haasawa doorsisaa kenne rakkoon kun karaa tokko yookiin karaa biraatiin ni furama jechuun ibseera. Iraan maashinii waraanaa deebistee ijaaruun lola seena qabeessa ta'eef qophaa'aa jirti. Doonaald Tiraamp bulchitoota naannichaa waliin bilbilaan kan dubbate yoo ta'u, Maarko Ruubiyoo sa'aatiin dhumaa murteessaa akka ta'e akeekkachiiseera. Harka kennachuun seena qabeessa ta'e ni jiramoo addunyaan lola gara jabeessa lafa raasuu arguuf jirti kan jedhu eegamaa jiras jedhameera. Kana cinaatti ajajni olaanaan Israa'el reefu qilleensa ji'oopolitikaa hamaa ta'e rukutameera. Galgala kana mata dureen gaazexaa Times of Israa'el fi The New York Times gantummaa rifachiisan utubaa dhoksaa humna idil addunyaa raasuu saaxilaniiru. Loltoonni Israa'el ibsaa magariisa eeggachaa yeroo jiranitti Doonaald Tiraamp yaada Beeniyaamin Netanyaahuu dhiyeessa fudhatama dhabsiisaniiru. Sararri qunnamtii dhoksaa Waashingtenii fi Teel Aviv gidduu jiru akka gubatu kan ta'e yoo ta'u, Israa'el guutumatti dukkana keessatti hafteetti. Michuu ishee Ameerikaa basaasuufis dirqamteetti. Ministeerri muummee Beeniyaamin Netanyaahuu fi hooggansi Teel Aviv guutuun marii Ameerikaa fi Iraan keessaa guutumatti akka baafamanii fi akka dhorkamanis beekameera. Salphinni kun Israa'eliif abjuu halkanii namuu amanuu hin dandeenyes ta'eera. Ji'a guraandhalaa waraana guyyaa 40 yeroo jalqabu Netanyaahuu kutaa Waashingten keessa taa'u maashinii waraanaa qajeelchaa tureera. Galgala kana garuu guutumatti yaada kennuurraa dhorkameera. Dhaabbileen basaasaa Israa'el yeroo ammaa Iraan keessatti hojii hordoffii abdii kutannaa gaggeessuuf dippiloomaatota naannoo kadhachuuf dirqamaniiru. Kunis Doonaald Tiraamp itti aansee maal gochuuf akka karoorfate baruuf qofa akka ta'e beekameera. Qondaalonni Ameerikaa Tiraampitti dhiyoota yaada isa dhumaa tokko dhangalaasaniiru. Netanyaahuu Tiraamp akka qabeenya waraana faayidaa qabuutti ilaalu malee akka michuu nagaatti gonkumaa hin ilaalanis jedhaniiru. Tiraamp Netanyaahuu mootummaa Ameerikaa gara waraana naannoo guutuutti harkisuu isaa dura qaama balaa guddaa qabu ta'uu isaa balbala cufame duubaan ifatti ibsanii jiru jechuunis dabalaniiru. Israa'el odeeffannoo argachuuf yeroo rakkattutti yeroon xumuraas gaheera. Doonaald Tiraamp itti aanaa pireezidaantii J.D. Vance, ministeera ittisaa Piite Egzeetii fi hooggansa CIA Joon Riikiliif waliin marii hatattamaa balbala cufame duubaan gaggeessaa jiraachuun dhaga'ameera. Pentaagoon galmoota dhumaa sodaachisoo ta'an deeskii Tiraamp irra kaa'eera. Damee anniisaa Iraan rukutuuf dhaabbilee misaayilaa xaa'uuf buufama yuuraaneemii baay'ee badhaadhina qabu irra deebiin barbadeessuuf dhukaasa hamaa qopheessaniiru. Maashinii waraanaa guutumatti qophaa'u waraanni Ameerikaa fi qondaalonni basaasaa ajaja dhumaa eegaa jirus jedhameera. Tiraamp mataan isaanii cidha ilma isaanii dhiisu Waayit Haawusitti balbala cufachuun waliigaltee yeroof mallatteessuun yookiin seenaa dhala namaa keessatti waraana mul'atee hin beekne Iraan irratti jalqabuuf waadaa galaniiru. Yaa ta'u malee ajajni olaanaan Iraan osoo ijaan jaamsiin kallattiin barmeela qawwee keessa ilaalaa jira. Waraana dhufaa jiru kamiifuu deebii hamaa akka kennus dhaadateera. Teheraan gaafii garmalee Tiraamp sagantaa Niikoolaa ishee diiguuf yookiin Strait of Hormuz irratti harka kennachiisuuf dhiyeessan kanaaf jilbiifachuu diddeetti. Inumayyuu ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif deeggarsa Beejingii argachuuf gara Chaayinaa yeroo balali'an Iraan doonii waraana dhihaa ujummoo boba'aa addunyaa keessa darbu hundi kaffaltii ni kaffalu jetteetti. Yoo misaayilli Ameerikaa tokko furguufame ammoo guutummaan baha giddu galeessaa abiddaan gubata jetteetti. Mul'anni sodaachisaa fi jeequmsi guddaan balbala humna guddaa addunyaa irratti reefu mul'ateera.
Taphni Cheelsii gatii guddaa qabu Waashingitanii fi Teheraan gidduutti taasifamus reefu maraatummaa qulqulluu fi hin xuroofne keessa lixeera. Guyyaa xumuraa sanbata kanarratti yeroo addunyaan dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 hafuura baafachuuf eegaa jirtutti dhukaasni kudhanootaan lakkaa'aman reefu kallattiin koompileeksii Waayit Haawusiin alatti dhaga'ameera. Ergamtoonni tajaajila iccitii wallabuun gaazexeessitoonni lubbuu isaaniif fiiguun gara lookdaawun seenaniiru. Dhiigni daandii Peensilvaaniyaa irratti dhangala'eera. Yeroo sirrii Ameerikaan garmalee saaxilamtee jirtu kanatti Kureen eegdota warraaqsaa haloo ba'uu hamaa addunyaa guutuuf akeekkachiiseera. Dursisaa akka qilleensaa ta'e gadi lakkisuufis ka'eera. Gaazexeessituun ABC News Saaliinaa Wiing fiilmii hojjechaa osoo jirtu qilleensi dhukaasa 10 lakkaa'amaniin ciccitaa ture. Humnoonni nageenyaa battalumatti namni hunduu haguuggii argachuuf akka fiigu ajajuun waajjira pireezidaantichaas guutumatti cufaniiru. Shakkamaan kun rasaasa qaamolee seeraatiin erga rukutamee booda hospitaalatti du'eera. Miidiyaaleen Ameerikaa taatee kana akka gocha nama miiraan jeeqameetti xiqqeessuuf yaalaniiru. Doonaald Tiraamp galma waraanaa gamaggamuu fi waraana dhaabuuf mari'achaa yeroo turetti teessoon humna Ameerikaa kun gara naannoo dhukaasa kallattiitti jijjiirameera. Waashingiten yeroo jeequmsa kanarraa raafamtu maddee waraanaa Iraan kallattiin peentaagoniif ergaa cimaa dabarsaniiru. Iraan mariin dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 turu milkaa'uu baatus humnoonni waraanaa isaanii qophii lolaa guutuu olaanaa keessa akka jiraniif itti labsiteetti. Doonaald Tiraamp yookiin mootummaan Israa'el shallaggii dogoggoraa tokko yoo godhan battalumatti tooftaa waraanaa haaraa hojiirraa akka oolchan isa akeekkachiisaniiru. Ajajoonni Iraan wanti jalqabuuf jiru kun lola durii miti jechuun doktiriinii haaraan kun waan biyyoota dhiyaa mudatee beekurraa guutumatti adda akka ta'e ifatti ibsaniiru. Tooftaalee guutumatti haaraa tooftaalee kanaan duraan argamnee fi meeshaalee sadarkaa olaanaa dhokataa ta'an kanneen dhukkubbii guddaa fiduuf qophaa'an dirreen seenu jechuun ibsaniiru. Misaa'illi Ameerikaa tokko daangaa yoo qaxxaamure Iraan ittisa qofa osoo hin taane haleellaa seenaa dhala namaa bu'uuraan jijjiiru ni gadhiisti jechuunis dhaadataniiru. Ajajaan eegdota warraaqsaa Birgaadeer Jeneraal Ahmad Vaahidii diinonni guyyoota 40f diddaa caccabsaa fi deebii hamaan humnoota waraanaa keenyan erga mudatee booda salphina guutuudhaan dhukaasa dhaabuu barbaaduuf dirqamanii jiru jechuun ibseera. Jeneraal Vaahidiin akka jedhanitti waraanni Israa'elii fi Ameerikaa baay'ee ulfaataa ta'e humna biyya keessaa Iraanii fi ofirraa ittisuu sochii qabuun guutumatti akka caccabe ifa godhaniiru. To'annoo hawaasa saayibarii fi galaanarraa kaasee haga teekinooloojii misaayila sadarkaa olaanaa qabanitti dandeettii waraanaa Iraan hooggantoonni biyyoota dhiyaa shallaggii isaanii isa durii guutumatti akka gatan dirqisiiseera. Iraan gaachana misaayilaa fi ittisa qilleensaa amma qabdu seenaa saba ishee keessatti sadarkaa olaanaarraa akka jiru akeekkachiisa ifa ta'e ergiteetti. Jeneraal Vaahidiin ergaa isaanii waadaa sodaachisaa karaa basaasa warra dhiyaatiin dambalii rifaa isaa ergeen cufaniiru. Weerarri haaraan Iraan irratti raawwatamu kamiyyuu deebii hamaa kan argatuu fi sadarkaa naannoo fi addunyaatti balbala Si'ool akka banu akeekkachiisaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoowwan wayitaawoo sa'aatiin booda ba'anii naga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan manna.